Akkuma beekamu dheengadda obboleessa keenya qabsaawaa gartee caalaa bultumee bifa saniin salphisanii jilbiibbachiisanii kajoolletti humna qaban irra agarsiisaniiti jiranii. Wooma ajaa'ibaati. Amma namoonni gariin caalaa bultumee qeequu amma yeroo amma keessa jiru kana osoo hin ta'in caalaan beek nama lubbuu kennee saba kanaaf gaarallee dhaqee qabsaa'uu ture. Nama gabbahellee jecha badaadhaan qabsoo Oromoo tana isaa darbatuun garree qabsaa'ota Oromollee haa ta'u qabsoota keenya tokkollee isaa jecha badaan darbatuun garree amma akka gurbaa miilaa yaaduu keenya saayiba kiyya fayyisaa sanfaatti Oromoo irratti gartee hayyoota Oromoo kanarratti waan hin taane isaa haasa'uun garree jechuudha. Nama sabboona jechuun nama siyaasallee beeku nama dubbillee galtee fi garuu jarri humnarra laallate. Biyya san keessatti ilaalu waraanatti hin dubbatan caalaa keenya. Biyya san biyya gartee shiftaan bulchuu anamma waan takkaan siidhaamu. Keessattuu warri amantoota Oromoo kun muslimaas haa ta'u, pheenxees haa ta'u, wooma fedhee haa ta'u waan akka gartee waa gabbu'anii si eeganitti hadiisaa fi baayibila kanaas namatti himanii jechuudha. Amma waaqayyo irratti hirkadhu jeesissi jaalataa nama jiises jaalatu namni jibbuun jiru qawwee lafa kaayii jedhanii meeshaa kee lafa si kaayisisan. Jiises si jaalataa dhugaadha. San isaa beekaa awwanniin akka ilma Oromoo tokko siidhaamu. Jiises akkuma si jaalatu tahee meeshaa kee lafa kaayin kanaafudha. Waan feetetti amanuu abbaa feete hordofuu mirga keeti. San keessa nan galchuun. Kanaa booda meeshaa kee lafa kaayin. Garuu warroottan dheengadda sabaaf sagalee ta'uu didee nama arrabsuudhaan akka fayyisaa fa'aa fakkaatota isaa warra gartee farshoo waliin dhugan amma heerri eessa jira? Heerri kamii jira? Heerri hin jiru arra baraniisa fayyisaa heerri hin jiru arra barte barnuti paartii tana si caalaatti lafaaneeti akka ati irraa tujjaaromtetti illee irraan tujjaaromne si ol hojjenne biyya alaa tanatti illee harka daaraa haree taane bar ati arra garuu heerri hin jiru arra barte. Sifi injiinar nagari maalii fi gaafa namni ukkaanfamee shawaa keessa aamboo keessa isin maddii fuudhamu heeraa jira. Gaafa haati ilmi si ajjeefamee harreerra fe'amee magaalaa keessa oofamu heeraa jira. Gaafa gartee koriidarii jedhanii seeraan ala mana namarraa diiganii miskiina boochisanii warra fira keessanii abbootii teessan adeerran keessan tafarra laggasaa lakka eessumman kee adaadaati gaafa seeraan ala qaadireen dhiitee boochiftu gaafa san heerree haa kabajamu waan jinaayis gaafa san heerree arra faarsitan kun amma osoo deemuu udduu teessan jala isin dhufnaane hadaraa seeraa hadaraa maarree jechuu jirtanii isinittis dhufumaaf ta'a qabadhaa jecha kiyya kana heerree arra faarsitan kun dheengadda hoggii bishooftuu keessatti kasitti mana namaa diigan seeraan ala milishaan mataa keessa nama dha'u seeraan ala nagahee malee gibira uummatarraa guuran hoggii kaadireef kaabineen akka feete nama gootu heerree haa kabajamu waan jina arra caalaan farshoo jiruu danda'amnaani heerree haa kabajamu heerree isinittis dhufumaaf ta'a ni tura malee caalaa bultumee tuqamuun baay'ee na gaddisiise caalaan nama qabsaawaadha. Nama saba kanallee hanga danda'u qabsaa'e nama gartee saba kanaaf gatii kafalee nama ilaa ammallee hayyoota saba kanaaf nama saba kanaa dubbatuufillee jecha hamaa jechuutti hin jirre jechuudha. Caalaa fi miti warroottan kaan kijibduu akka waan heerri jiruu gartee heerri jiruu fakkeessitu santu heerri kan jirre itti argisiisuufi jechuudha. Heeraan ala mana namaa diigan gabbahaniin dubbanne heeraan ala nama ajjeesuu turan gabbahaniin dubbanne ara namni tokko dhaawamnaan gaxoreeyanii jechuudha. Saniifu isin hundinuu carraan keessan carruma caalaa bultumee qunnamisantu isin qunnamuu ta'a jechuudha. Meegaa heeratti haa dhiyeessan waliin eedha. Yoo kanuma gaa miskiina tokko karaarraa qabdanii hijiba keessan hijiba duraanutti beeytanii hodoo heera dhiyeessine jechuu teessan malee nuti hoogganoota ani guututtiin beeka warra eeyduu jeneraaltichaa ta'a wanta tumte san ani isiniifiin hima Oromoof jalaayin hima siigalee eeyduu sanii mitii jee meegaa namnummaan isin dhagahee waa dhiyeessu yoo jiraate yaa jaankii. Sabaan adda isin muranii maali jecha isin dhagaamne namni yoo saba keessa jiraate namni isa dhagaa sabaan adda isin muran ibina haadha mana keessanii firraa eegaa wajji jiraatan fira keessan firraa eedan mee maali jecha isin dhagaamne meegaa haa heeruma dhiyeessanii gaafas isin dhugaani mootummaa qabdan dhugaan kabajaa qabdan dhugaan dhageetii qabdan hayi fudhatamummaa qabdan kaabo ati mataan kee dheengadda hanga waa'ee jaawar katabdetti dachii wanni isii kennan sirraan fuune anamman dubbadhu gaa waa hundan dubbadhu dachisaniin deeffadheettee deebitee jaawar arrabsutti hin seenne kaaree kuma tokkichaa sii kennan haguma xiqqa sirraan fuune lan garuu caalaa keenya anirra deebuun siifiin hima bakka hin taanetti mul'atin
saba kana biraa kabajaa qabda dhugaan nama gaafa saba isaati qabsaa'ee tureeti an kabajaa guddoon sii qaba seenaa teetillee firraan balleessine cal jettee taa'u jirta saammadhu waan saammattu an nama oromoo yoo qabeenya harkatti gammadu malee ati mirga keeti isaanii hojii saammadhu garuu ifeeggadhu jiisee siin na eega jettee qawweetee lafa keeyse waan amma jarri baayibila irraa sitti himu kana ante waa caalaa an si himeetiin jira akkuma beekamu jidduu kanagaa hayyoonni oromoo dheengadda guutuun isaanii siyaatil meetings akkam taana eessarraa kaanee eessa jirra eessa deemu jirra ajettee wal gaafattee kun sabancaa kan jawween juun warra kutaa torba keessa ari'ame warra kana walii qabatee wadalloota isaa gartee khaadiree isatti lallabuu eegalee jechuudha yaa buleeyyan kiyya mee duurso opiidiyoo tana ganda keessanii isinis ni beeytan opiidiyoon manamni dalagaa irraa barbaaduuf joo'in godha malee kaayyoo isii beekeetii miti hoogganuma opiidiyoo guddaa kana yoo gaafatte mee kaayyoon opiidiyoo wanni isiin milkeessuu deemtu sirni isiin diriirsuu deemtu maali amma fakkeenyaaf Hayila Sillaaseen paarlamaa ijaaree biyya tana seera qabeetti godhe dargiin dhufee mareet laaraash jee lafti ta abbaati jee kenne sanii yaadatama yaadik dhufeeti federaalizimii tana lafa qabsiise kana yaadata mee PP maali yaadatama magaalaa meekaappii godhuun yaadatama maali yaadatama natin wanni heeraa talafa qabattu tan abiyyi yaadatamuun ta biyya sanii godhe hin jirtu jechuudha saniifu warri caajaa warjuun kun saban caajuun kun dheengadda gartee walii qabamanii jechuudha amma fakkeenyaaf bulchaan aanaa keessanii akka dhufee aangoo qabatee magaalaa mana ijaarata wanni isaan itti seenanii faayidaa fi malee kaayyoon isaan milkeessuu deeman sabni isaan bilisoomsuu deeman galman qabanii jechuudha ummata biratti fudhatama hundee ummata keessaan qabanii jechuudha tanaaf wannummaan xiqqoon isaan rooraafti tanumaaf wannummaan xiqqoon isaan maraachiti jechuudha hayyoonni keenya kun walgahee biitti ka gartee warroottan faayidaa walgahee harka buute biittiin harka diigamtee malam taanaa jedhaniiti wal mari'atanii jechuudha kijibni hanga gaaraa yoo tuulamellee dhugaa takkattiitu dhufee dhukkee godhaa jechuudha dhukkee harkaa goonaan yaammatee jechuudha an ibsa isaa keessaa maaltu na gammachiise ibsa dheengadda baasan keessaa firraa dhoorkinaa durbar namni nu dhaabu hin jiru badhaadhina namni dura dhaabbatu hin jiru maarree namni nu dhaabu hin jiru jeetii ifdhaada si galee ammaasiis warra nu keessa taa'ee informeeshina baasuu jira jee amanee jira jechuudha akka namni isa keessa taa'ee iccitii baasuu jiru akka namni gartee duruu isarraa abdii muratee ayi sirni kee kun ittiin fufu jee akka duruu gartee hoogganoonni isaa ala kajeelaa jiru bar jaartiin tun osuma si wajji jirtuuti ijji si hoggi sirra qaarte ni beeytaa bar ijji hoogganoota duruu isarra qaarte ni beeka si gale gabbayee amanee jechuudha ibsa akkasi baasee jechuudha walga'ichitti fufee jira beeka gamma walga'ii eega ibsa baasan itti fuftu dhageesseeti takka harkaa waliin laaqamtee jirti siyaasaa inni duraan akkam godhuu barbaade loluma kanaan jiraachuu barbaade jechuudha oggii oromoo gaddeebe ilma keessanii hiree harkattan tan isin harkaa baasu isin lolanii jaam miskiina kiyyaan jaanii ilmaan itti ol guuran sangaatti ol guuran re'eetti ol guuran akkasee namicha dheengadda isin hundi faarsitanii finfinnee inni meekaappii dibatana hunda Addis Ababa jee maraataan hundi faarsuu ture qaallicha duraan ummata tuffatee maal fiddan siinjaa bara afaanii baafate maal fiddan jechuun turre opiidiyoon quuftee haga jarri kun hayyoonni kun jaaramee sochii kana eegale ummata keenya dhageeffannaa way ummata keenya wajji dhaabbannaa dargaggoota keenyaa fide qabsoo injifannoo qeeroon fide jechuun eegalle abadan sirni abiyyi mataa isaatu isaa hun fayyatu kun osoo fayyade maaliif umrii isan dheerisin waggaa torba keessa namni funyaan qabatee waggaa torba keessa sirnummaan inni fide isumaa nama jibbisiisee namicha addunyaa shawwadee noobeelii fudhate jibbamee kan walgahiidhaan akkas sodaatamtan kan walgahuudhaan akkas shoorarkeessitan kan walgahuudhaan halkanii guyyaa akkatti ijjisiiftan gaafa hojii eegaltan ni maraachitanii jechuudha hoggii jijjiiramni tokko dhufuu deemu waca baay'ata waca mooraa PPT baay'atu kana arraba deemu kana kanarra laalanii irran kaaten namni hoggii si dadhabe si arrabsa ummanni keenya dammaqee hayyoota keenya cinaa dhaabbachuun yeroon isaa ammaa nama wahuma siiresii takka isa biraan gad inni wanni inni barbaadu amma ajandaa fuudhee biyya keessaaf irraa baasuu barbaada ajandaa qayyi bahar nuti ajandaa harkaa fuuneeti bahara diimaa osoo hin taane gurbaa diimaa harkaa goonee jechuudha
Achi immoo gurbaa diimaa arrabsuu malee dalagaa fixatanii jiranii jechuudha. Jaawararraa baluun obboleessa kiyya jee. Jaawararraa baluun maarree kiyya jee. Kana deebi'anii jechuudha. Dubbii garba diimaa dhiisaniiti dubbii gurbaa diimaa deebi'anii jechuudha.